Wanta akkas jedha. Warroota silxaana qaban keessaa isas gaafadheera lakka. Dhiifama. Dr. Abiyyi silxaana irra otoo taa'ee hin gammaddaa otoo bu'ee hin aartaa. Sababni isaas maalidhaa fi kana keessaa filadhu jedhaa daddafiitoo gaaffii itti aanu sila jiruufuu gaggabaabsitii dubbadhu. Hayyee galatoomiti waa'ee Abiyyi akkasii ibsu barbaadeeti. Hayyee ijoo Abiyyi yeroo taa'e sana waan na gammachiisus hin qabu waan na gaddisiisus hin qabu. Yaa'u Abiyyi Oromoodha jedhu. Garuu quuqama Oromoodhaaf inni qabu guutumaan guututti ni mul'ataati. Abiyyi toorraa bu'ee baay'ee desneedha. Maaliif hojjetti ajjechaa yoo ta'ee fi uummata Oromoo cunqursaa isa durii yeroo mootummoota dura bulchanii ol uummata Oromoo hacuucaa jira waan ta'eef baay'ee isaa toorraa bu'ee baay'ee desneedha. Ittiin gammada baay'ee sabni saba isaatiif yaadu bulche baay'ee natti tola. Eshi galatoome. Eshi gaaffii kiyya sadaffaan akkas jedha. Wanti irraa fadhe jiraa? Dhiifama. Bara amma keessa jirru kuni haala kamiin si ilaalaa jirta bara 2012 akkasumallee ce'umsa bara 2013 kana haala kamiin ilaalatii jirta jedha gaaffii kiyya sadaffaan. Akkuma guutumaan guututti bara 2003 keessa jira ammaati ji'a onkoloolessa jedhamu keessa jirra akka afaan Oromootti. Guutumaan guututti yeroo kana keessa baay'ee haalli isaa baay'ee sodaachisaadha. Yoo akkasumatti biyya keessi nageenyi hin jiru biyyoota biraa faanallee walitti bu'aa jiraati. Osoo biyya keenya keessa nageenyi karaa waaqaa nu bu'ee baay'ee desna jedha. Karaa namaa uumaa hin danda'amuuti. Waaqayyo ta'e malee biyya Itoophiyaa jedhamtu kana guutumaan guututti kan nagaa buusu hin jiru yoo waaqa ta'e alatti jechuudha. Haala amma deemaa jiru kana keessatti bara 2012 kara dhumaa goota keenya nama beekamaa nama ija keenya nama ta'e nurraa ajjeesanii akka sabni wal fixu taasisanii isayyuu immoo maqaan taane Oromoo irrattis moggaasaa turanii. Yaa ta'uuti wanti hundinuu ni darba mootummaan ni kufasii itti fufasii uumaa miti waa hundaafiyyuu kana wanti jiru seen jechuu barbaada. Eshi galatoome. Eenyi fi jaalalli haraarri waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jechaati. Keechummaa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Keechummaa kiyya wajjinis turtii garee akkasiin taasisan abdiin qaba. Ishi keechummaan kiyyas maqaan kee eenyu akka ta'e eessaa akka dhuftee ooluu barsiisi. Hayyee maqaan kiyya Seenaa jedhama. Bakkin itti dhaladhes handhuura Oromiyaa.
galgalani galo malo malo echa galgalani jedega banani nati majuri le malani jedega banani nati majuri le malani galo malo malo echa galgalani